Dhaabbileen amantaa gahee nageenya keessatti qaban cimsanii akka itti fufan Pireezidaantii Saahilawarqi Zawudee hubachiisan. Misoomni kooliidarii boolee hojjetamuun xumuramee tajaajilaaf banaa ta'uu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed himan. Ajjechaan hoogganaa Hamaas Ismaa'eel Haaniyaa irratti raawwatamee naannicha waan gaaga'ama dabalataaf saaxiluu akka danda'u manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise. Ashama akka wantan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu guyyaa kanaaf qindeessanii isinitti hima. Oduu waliin Abaaboo Maammuutii nu waliin tura. Gumeen dhaabbilee amantaa Itoophiyaa yaa'ii 16ffaasaa yaadannoo injifannoo Adwaatti taa'eera. Yaa'ii kanarrattis direewwan dhaabbilee amantaa dabalatee Pireezidaantii Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Saahilawarqi Zawudee argamaniiru. Yaa'ichi kadhannaa abbootiitiin eegalame. Yaa'ichaan qaamolee hojii gumii dhaabbilee amantaaf tumsa taasisaa turaniifis beekamtiin kennameera. Gabaasni raawwii gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaas dhiyaate akka irratti mari'atamus ibsamee jira. Baniinsa yaa'ichaa irratti haasaa kan taasisan deetaan ministeera nageenyaa Khayreddin Tazarraa dhaabbileen amantaa ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa gumaachuu dubbataniiru. Pireezidaantii Saahilawarqi Zawudee gama isaaniitiin dhaabbileen amantaa gahee nageenya keessatti qaban cimsanii akka itti fufan amaniiru. ዛሬ በሚካሄደው 16ኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንድገኝ የጉባኤው ያቀረበልኝን ግብዣ ዘንድሮም በደስታ ተቀብዬ በመካከላችሁ ተገኝቻለሁ። ያይ ወሊገላ መርሳ ቁደ ጃፋራት ዋመች ናፍታስ ሶሜን በረነሲ ገመቹን ሲመዴ ግዱ ኬሰኒት ተርገሚን ጅራ እስና ቦቺን አመንታ አዋስቸ ኬሰቲ በከ ጉዳ ወሬን ቀብደ ዋንታ ተኒፊ ከበጃን አመንታ ሁንዳፍ ቀቡን ገመ ብራናሞ አኩመ ኬሰን አንስ አንጎ አኒ ቀበዴ ጅሩ ሲያሰራ ብልሰ ዋንቴፊ ሆጂ ወሊን ቀብነ ጀዴ ዋኒና መኑፊዳ ከናፊዳ ከናን ግዱ ኬሰኒት ተርገሜስ አኩመን ከናን ዱረ ጀዴ አቦቲን አመንታ ሁንዲ ኬሰን ሐዋሰ ብረት ዳጌቲ waan qabdanii fi amantoota barsiisuun yeroo rakkoo deeggaruu fi gorsuun gaheen isinirraa eegamu xiqqaa miti. Yaa'ii kanaafis mata duree isin filattan kan gaarii nuuf oolee ni galateeffannaa nageenya keenya haa eegnu kan jedhu yaada bu'uura lama kan qabatedha. Gama tokkoon kan gaarii nuuf oolee galanni akka barbaachisu ni gaafata. Waan gaarii hojjechuu amantaa hunda biraan kan baratamudha. Bu'uuruma kanaan barnoota amantaalee keessas garaagarummaan jiru osoo addaan isin baasiin yaa'ii waliigalaa keessan bu'uuressuun dhimma waloorratti tokkummaan hojjechuu isaanii fi kan galateeffatamanidha. Biyyi nuyi qabnus biyyuma tokko kana mitiire waldeeggaruun alattis filannoo biraa qabna. Kanaafuu kan gaarii hojjetee fi galanni beekamtiin ni malaaf. Garuu wal dinqisiifachuun waliif beekamtii kennuun wal galateeffachuun nu biratti waan baratame miti. Mata duree kana filachuun keessan ammoo nuyi akka dammaqnu nu taasisa. ጠንካራ ጎናችን አይደለም በየቀኑ የምናሳየው በመሆኑ የበለጠ ሀተታ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄንን ርዕስ መያዛችሁ እንድንነቃ ያረጋናል። Hojiin misooma magaalaa Finfinneetti eegalamee cimee akka itti fufu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed himanii jiru. Hojiin misooma kooliidarii hulaa boolee xumuramuun tajaajila eegalee jira. Asanti Hasan. Daandiin ulaa Afrikaa Itoophiyaa fi Finfinnee kan ta'e misoomni kooriidarii boolee ijaarsi isaa xumuramuun ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin eebbifame. Daandichi bakka dhaabbii konkolaattotaa, daandii lafoo deemtotaa, biskileetii, bakkeewwan magariisaa, bashannanaa fi fincaa'aawwan bakka qulqullina uummataa kan guuttatee fi haala pilaanii magaalaa eegeen ijaaramuun eebbifame tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Eebba misooma kooriidarichaa irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed kooriidariin daandii boolee misooma kooriidarii haga ammaa hojjetamaa tureen wal bira
biraa yoo qabamu dheeraa ta'uu fi kiiloomeetira 10 gadi kan hin taanedha jedhan. Teeknooloojiin daandii lafoo deemtotaa ittiin ijaaramee Itoophiyaatti kan jalqabaa ta'us himaniiru. የቦሌ ኮሪደር በንጽጽር እስካሁን ከሰራናቸው በጣም ረዘም ያለ መስመር ነው። ኮሪደሪን ቦሌ ሚሶማ ኮሪደሪ ሀንጋማ ወጅኔ ወሊን ዮ ወል ብረ ቀበሙ ዳንዲ ዴራ ሚርጋ ዮ ወልቲ ዳሙ ኪሎሜትር 10 ገዲ ሚቲ ደበለታን ኢፋወን ጅረን ስማርቲ ሁንዳውል ገሩ ዳንዲን ለፎ deemtota ijaaruuf giraanaayitii fayyadamnee kanaan baay'een mana jireenyaa isaatti itti fayyadamuudha. Teeknooloojiin kun Itoophiyaatti isa jalqabaati. Walumaa galatti miidhaginni boolee dabalaa jira, fooyya'eera. Magaalaa keenyaaf sadarkaa magaalaa guddootti. Magaalaan guddoo kana booda ijaaraman paarkii baay'ee, fincaa'aa baay'ee, bakka haara galfii baay'ee kan qaban akka ta'an yaadameera. Manneen mootummaa hedduu diiguudhaan naannoo biizinasii hedduu uumnee jirra. Gamoowwan hedduu bakka biizinasii daandii lafoo ta'anii jiru. Hojjetamaniirus miidhaganiiru. Kun hojii gaariidha. Haa ta'u malee ulaagaa magaalaa guddoo Itoophiyaatiin booleen bakka gadi aanaa qabaata. Magaalaa guddoo gamoo qofa ta'ee otoo hin taane kan nuti barbaannu gamoo magariisa haala ta'eefiin fuulduratti kan yaadamudha. Naannoleetti kan hojjetamu haala kanaan haa ta'u malee kana diiguuf humni nuti qabnu waan hin eeyyamneef yoo xiqqaate jiraattotaa fi namoota Itoophiyaa jaallataniif mijataa akka ta'uuf ta'ee hojjenneerra. Hojiin misooma kooridarii daandii booletti hojjetamee carraawwan daawwannaa biyyoota addunyaa muraasa arganneen yoo madaallu kan nama qaanessu miti jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy kun hojii fuulduratti hojjennuuf ka'umsadha jedhan. Itti dabaluunis bakki Itoophiyaa fi Finfinneen gahuu qabduun yoo madaalamu garuu hedduutu nu hafa waan ta'eef jabaachuutu nurra jira jedhan. ያው ጥቂት ሀገራት የማየት እድል ገጥሞናል እንደሚታወቀው carraa biyyoota muraasaa daawwachuu arganne yoo madaallu kan nama qaanessu miti. Hojii yeellaasisaa miti. Miidhaginni daandii fi gamoon addunyaa kamiyyuu jiru hagas mara kan daandii boolee jiru kan caalu miti. Kun jalqabbii gaariidha. Hojii itti fufnee hojjechuuf ka'umsa gaarii nuuf ta'a. Garuu ammas magaalaa Finfinneetti hojii hedduutu nurraa eegama. Itti fufuus qabna. Hojjenne jedhanii boonuu akka hin muudanne ergaa koo inni ijoon hojiin kun akka hojjetamuuf magaalaa fi hooggantoonni hedduun tattaaffii taasisaniiru. Garuu lafa Itoophiyaa gahuu qabdi jedhamuun yoo wal bira qabamu hedduutu nu hafa. Haala Finfinneen ammarra jirtuun baay'ee fagoo waan jiruuf hafuurri boqonnaa fi waan hojjenne fakkaatu barbaachisaa miti. Kun dorgommii filannoo miti. Kan waan hojjenne itti odeessinu osoo hin taane hamma mul'ataa fi abjuu keenyaa uummata keenyatti agarsiisuudha. Wanti hedduun waan hafeen yoo wal qabatu miidhaginni hedduun ni dhufa. Jijjiiramni magaalaa kun ji'oota muraasa booddee Finfinnee irraa ba'uun gara naannootti ni ce'a jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Uummanni hojicha garaa isaarraa ni barbaada ni jaallataa kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimmi ijoon irratti xiyyeeffachuu qabnu garuu hojiin kun kan hojjetame dhalootaaf waan ta'eef hojichaaf danqaa utuu hin taane milkaa'ina ta'uu qabnas jedhaniiru. ካሰብነው አንፃር ጥሩ ስራ የተሰራው ክረምት ነው። Haala yaadameen yoo madaalamu hojiin gaariitu hojjetame. Ganaadha ni hafa qormaanni ture salphaa miti. Gama qulqullinaatiin hojiin gaariidha. Fuuldurattis hojii kana caalu fooyya'aa ta'e uummata keenyaaf akka hojjennu shakkii hin qabnu. Jijjiiramni magaalaa garuu ji'oota muraasa booda magaalaa Finfinnee irraa ni baha. Uummanni garaa isaarraa hojjechuu ni barbaada. Kun immoo mul'achaa jira. Barsiisuu fi dadammaqsuun jijjiiramni barbaannu ni dhufa. Dhimmi ijoon irratti xiyyeeffatamuu qabu. Hojiin kun kan hojjetame nuyiif miti. Kan hojjetame ijoollee keenyaaf. Isaan immoo kana wanta hunda hubachuu danda'anidha. Yeroo xiqqoo walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Garuu ni qaroomna. Akka kanatti nafu. Kanaafuu hojichaaf daangaa ta'uu hin qabnu. Barachaa wal sirreessaa qaroomaa yoo deemne rakkoolee amma nu mudatan sirreessuun ni danda'ama. Kun ammoo akka furamu abdiin qaba. Misoomni kooridarii daandii boolee ministeera muummee Abiy Ahmed eebbisiisan kun kiiloomeetira 10 kan qaqqabu ta'uun ibsameera. Oduma wal fakkaatuun hojiin misooma kooridarii Finfinnee daandii boolee xumuramu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himaniiru. Daandii seensee Afrikaa Itoophiyaa fi magaalaa Finfinnee kan taate misoomni kooridarii daandii boolee haala guddina magaalichaa madaaluun hojjetamee xumuramu kantiibaa Adaanech ibsanii jiru. Daandiin kun bakka dhaabbii konkolaataatti daandii imaltoota lafoo, daandii biskileetii, bakkeewwan magariisaa, fincaa'aawwan, iddoolee bashannanaa fi haara galfii kan guuttatee fi haala pilaanii magaalichaa eegeen kan hojjetame ta'uus himameera. Misooma kooridarii boolee tajaajila uummataaf banaa ta'e kana uummanni sirnaan akka itti fayyadamus dhaamanii jiru. Hojiin misoomaa fi miidhagina magaalattii eegalamee cimee kan itti fufu ta'uunis ibsameera.
Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii waliigaltee deeggarsaa fi liqii maallaqa waldaa misooma idil addunyaa irratti argame raggaasiseera. Labsiin kunis riiformiiwwan dinagdee Itoophiyaan eegaltee milkeessuufis kan gargaaru ta'uun ibsamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa tokkoffaa waggaa sadaffaa taa'eera. Mangistuu akkuma. Riformii dinagdee Itoophiyaan eegalte milkeessuu fi tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaa turaniiru. Labsii waliigaltee deeggarsaa fi liqii Itoophiyaa fi dhaabbilee misoomaa idil addunyaa gidduutti taasifames mana maree bakka bu'oota uummataatti raggaasifamee jira. Manni marichaas walgahii ariifachiisaa tokkoffaa waggaa sadaffaa geggeesseen liqii waldaa misoomaa idil addunyaa irraa argame doolaara miiliyoona 500 hojiilee riformii biyya keessaaf oolu raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa waliigaltichaa ilaalchisuudhaan walgahii ariifachiisaa geggeesse kanaan wixinee labsii waliigaltichaa 1345 muraa 2016 sagalee guutuutiin raggaaseera. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waliigalteen kun haaromsa dinagdee biyya keessaa Itoophiyaan eegaltee jirtuu fi gumaacha kan taasisudha jedhan. Mootummaanis liqaan argame kun dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa bifa hin uumneen of eeggannoodhaan hojiirra oolchuu akka qabus gaafataniiru. አሁን ለምክር ቤቱ የቀረበው deeggarsaama waldaa misooma idil addunyaa irraa argame qofa osoo hin taane baankii addunyaa dhaabbata maallaqa idil addunyaa fi biyyoota michoota keenyarraa qabeenya hedduu kan argamsiisu kun immoo guddina dinagdee biyya keenyaaf gahee olaanaa qaba jedhee yaada. ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ በእኔ በኩል። ብድሩ በአመዛኙ ከወለድ ነፃና liqiin argame kun kan dhalarraa bilisaa fi waggoota dheeraa keessatti kan kaffalamuudha. Kanaafuu fooyya'insa dinagdee qabame milkeessuuf hedduu murteessaadha. የኢኮኖሚ ማሻሻያ የአገር እድገት ማሳለጫ እጅግ ጠቃሚ ነው። ማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያ በሚታወጅበት ሰዓት ላይ yeroo fooyya'insi dinagdee taasifamu maaliif suuta tarkaanfiiwwan fudhatamanii fi oomishaaleen ugguraman irraa uggurri maaliif hin kaafamu? Gama kanaan ministeerri maallaqaa tarkaanfii fudhachuu qaba. Keessattuu oomishaalee ga'e galchuuf qophiin taasifamaa jiru maal fakkaata? አቅም ኖሮት ማንኛውም ዕቃ ይግባ በቂ ዶላር አለ የሚል ምን ያክል ዝግጅት ተደርጎ ነው የሚለው Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif deebii kennaniin mootummaan dhimmicha irratti qophii barbaachisu taasisuun murtichaa akka mirkaneesse dubbataniiru. እነዚህ ተቋሞች በዚህ ደረጃ እንዲመጡ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎበት ነው የተሰራው ማለት ነው። dhaabbileen kunniin gara kanatti akka dhufaniif hojiin xiyyeeffannoo bal'aa hojjetameera. Kanaaf dhiibbaa hawaasa irratti dhufuu danda'u hir'isuu irratti sadarkaa olaanaan xiyyeeffannoon kennamuusaa manni marichaa kun hubachuu qaba. Bifa bajeta dabalataatiin yeroo labsii taasifnutti seektaroota kamirratti maaltu dabalame isa jedhu kan ibsinu ta'a. Kabajamoon ministeera muummees dhimmicha irratti ibsa ni kennu. Kanaaf kaayyoon isaa inni guddaan dinagdee maakroo tasgabbeessuudha. Dinagdee ammayyaa ijaaruudha. የሚኖራቸው ስለሚሆን እዛው እንከታተላለን ማለት ጨራን argame kunis rakkoo sharafa alaa biyyattii kutti dabalataanii qaaleensa dinagdee tasgabbeessuun guddina biyyattii kan itti fufsiisuudhas jedhan. ብቻውን የሚቆም አይደለም። ከእድገት ጋር የተገናኘ ነው። ከኢንቨስትመንት ጋር የተገናኘ ነው። Hojichi kophaa kan dhaabbatu miti. Guddina dinagdee biyyattii waliin kan wal qabateedha. Hir'ina imaammataa bajeta mootummaa waliin kan wal qabateedha. Sagantaan kun seektaroonni hundi hojii bu'a qabeessaa akka hojjetan kan taasisuu fi yeroo dheeraaf kan irratti gaggeeffamaa turedha. Keessattuu tattaaffii ministeerri muummee idaa biyyattii irra jiru hir'isuuf taasisanii akkasuma riiformiin biyya keenyaa xiyyeeffannoo guddaa dhaabbilee kanneen nuuf fideera. ሁሉ ከዕዳ ቅነሳ ለሪፎርማችን ከፍተኛ ሰፖርት የማስገኘቱ ጉዳይ እነዚህ ተቋሞች በዚህ ደረጃ እንዲመጡ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎበት ነው የተሰራው ማለት ነው። Bu'uura wixinee qophaa'e kanaanis waggoottan sadan itti aananitti Itoophiyaa walii galaanii doolaara biiliyoona 16 fi miiliyoona 600 baankii addunyaarraa kan argattu taas jedhameera. Rakkoowwan mudachuu malan dursanii qolachuufis mootummaan qophii dursaa bal'aa taasisaa akka tures ibsameera. Warshaan daabboo fi daakuu magaalaa Naqamteetti ijaaramaa ture har'a eebbifameera. Warshaan daabboo fi daakuu magaalaa Naqamteetti ijaarame kan waajjira giiftii duree Zinaash Taayyaachoon kan hojjetame ta'uun himameera. Warshichi birrii miiliyoona 95n ijaarames jedhameera. Warshaan kun guyyaatti midhaan kuntaala 420 daakuun daabboo 300 oomishuu akka danda'us ibsamee jira. Hojiin warshichaas namoota 300 ta'anii fi carraa hojii ni uumas jedhamee jira.
kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti ammas turtii dabalataa ni taasisna. Riippoortarri keenya Mirkanaa Taaddasaa magaalaa Naqqamteetti kallattiin toora keenya irratti argameeti kan inni jiru. Mirkanaa akkam ooltee haalli eebba jiru maal fakkaataa ergaawwan darban akkasumas immoo faayidaan warshaa kanaa maal akka ta'e gabaabsitii daawwattoota keenya biraan ga'e. Hayyee galatoomii abaaboo akkuma ati jalqaba irratti kaaste guyyaarraa kana warshaan daakuuf daabboo waajjira giifti dureetiin magaalaa Naqqamteetti ijaarame bakka giifti duree Zinaash Taayyaachoo fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbifameetu kan jiru. Egaa warshaan daakuu fi daabboo kun Oromiyaa keessatti waajjira giifti dureetiin warshaawwan hojjetaman keessaa isa lammaffaati. Akkuma yaadannu tibba darbe magaalaa Gaarootti kan ijaaramee ture eebbifamuun isaa ni yaadatama. Inni guyyaarraa kun immoo isa lammaffaadha jechuudha naannoo Oromiyaa keessatti kan ijaarame. Egaa sirna eebba warshaa daakuuf daabboo kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Egaa hojiileen waajjira giifti dureetiin hojjetamaa jiru akka biyyaattis ta'e naannoo keenyaafis hojii fakkeenyummaa qabu, hojii muuxannoo guddaa irraa argannedha jedhanii keessaayyuu gama dhaloota qaruutiin manneen barnootaa ijaaruudhaan walqabatee hojiin waajjirichaan hojjetamaa jiru hojii baay'ee fakkeenyummaa qabuu fi Oromiyaan illee gama kanaan muuxannoo fudhattee akka hojii hedduu hojjettu kan taasise ta'uu isaatii kan kaasan. Egaa warshaan daakuuf daabboo guyyaarraa kana asitti eebbifame kun immoo uummata naannoo kana jiraniif kennaa guddaadha. Kanaaf kennaa kana immoo sirriitti kunuunsitanii sirnaan itti fayyadamuu qabdudha kan isaan jedhani. Kanaan alas immoo hojiilee waajjirri giifti duree hojjetaa jiru hojii baay'ee fakkeenyummaa qabu, hojiilee namoota biroollee jajjabeessu waan ta'eef hojii kanaaf galata guddaatu isaaniif maladha kan isaan jedhani. Egaa sirna kanarratti immoo giifti duree Zinaash Taayyaachoos argamuudhaan ergaa dabarsaniitu kan jirani. Egaa isaanis warshaan daakuuf daabboo magaalaa Naqqamteetti ijaarame kun yoo xiqqaate guyyaatti daabboo 300,000 akkasuma daakuu haga kumtaala 50 oomishuu akka danda'udha kan isaan kaasanii. Egaa kennaan kun immoo kennaa uummata kanaaf kenname waan ta'eef uummanni naannichaa kunuunfatee sirnaan itti fayyadamuu qabaadha kan isaan jedhani. Egaa keessaayyuu kan isaan jabeessanii kaasanii egaa magaalaan Naqqamtee godinaalee naannoo lixa Oromiyaatiif magaalaa giddugalaati. Kanaaf magaalaa kun guddinatu malaa fi guddina barbaadamu sana fiduudhaaf immoo nageenyi murteessaadha waan ta'eef nageenyi immoo nama dhuunfaarraa ka'a. Namni dhuunfaa isaatii wajjin nagaa ta'e ofiisaa maatii isaa wajjin naannoo isaatii wajjin nagaa yoo ta'e nageenya naannoo isaa yoo eegsifate hojiilee misoomaa kanneen biroo hojjetamuudhaaf salphaadha. Kanaaf nageenya keessan eeggachuu qabduudha kan isaan uummataaf cimsanii dhaamanii. Egaa kanaan alatti immoo keessattuu simannaa uummanni magaalaa Naqqamtee isaaniif taasisee fi gammachuu guddaan akka isaanitti dhaga'amee fi garana dhufanii haala qabeenya uumamaa naannoo kana jiru arguu isaaniitti illee baay'ee akka gammadan. Kanaafis immoo uummata magaalichaa fi godina kanaa galateeffachuu isaaniiti kan isaan ibsanii. Kanaan ala immoo egaa akkuma beekamu magaalaan Naqqamtee magaalota godinaalee Oromiyaa keessaa tokko yoo taatu naannoo rakkoon nageenyaa keessa ture keessatti tokkodha. Haa ta'u malee hojii gama mootummaa fi uummataatiin qindoominaan hojjetameen nageenyi magaalattii eegame. Yeroo ammaa kana magaalattiin fuula ishee gara misoomaatti deebifachuu immoo kantiibaan magaalaa Naqqamtee obbo Misgaanuu Tulluu sirna kanarratti himaniitu kan isaan jedhani. Egaa keessumaa magaalaan Naqqamtee guddina isheedhaaf malu guddachuu kan hin dandeenyeef sababa rakkoo nageenyaati waan ta'eef amma rakkoon nageenyaa sun furameera. Uummanni fuula isaa gara misoomaatti deebifateera waan ta'eef magaalattii misoomsuuf guddisuudhaaf hunduu harka wal qabannee tokkummaan hojjechuu qabnaadha kan isaan dhaamanii. Gama biraatiin immoo guyyaarraa kana as mooraa warshaa daakuuf daabboo kana keessatti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi giifti duree Zinaash Taayyaachoo biqiltuus dhaabaniitu kan jiranii. Egaa hawaasni magaalaa Naqqamtees warshaan kun asitti ijaaramuu isaatiin gammachuun guddaan isaanitti akka dhaga'amedha kan isaan kaasan. Egaa keessattuu immoo magaalaa keessas deddeemnee namootas dudubbifneeti kan turre rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana furamee uummanni fuula isaa gara misoomaatti deebifachuudha hawaasnis kan nutti himanii. Egaa fuulduraafis immoo nageenya keenya eeggannee misooma keenya keessatti dammaqinaan ni hirmaannaadha kan isaan jedhanii. Egaa kennaa kanaaf immoo giifti duree Zinaash Taayyaachoos galateeffataniiru. Egaa sirna kanarratti namoota hojii milkaa'inaa piroojeektii kanaa keessatti qooda isaanii baataniif beekamtiin kennameetu kan jiru. Egaa akkasuma uummanni magaalaa Naqqamtee immoo giifti duree Zinaash Taayyaachotiif kennaawwan garaagaraa kennanii jiru. Jaalalaaf kabaja ulfina qabaniifis sirna kanarratti mul'isaniitu kan isaan jiran. Egaa yeroo keenyarraa kan ka'e bal'ina isaa immoo galgala oduu keenya sa'aatii tokkootiin qabannee kan walitti deebinu ta'a. Ammaaf odeeffannoo nan qabu kana abaaboo. Riippoortara keenya Mirkanaa Taaddasee Naqqamteerraa odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoome.
Daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaarraan oduu tamsaasa kallattiin guyyaa kana isin biraan ga'udha kan isin daawwachaa jirtanii oduu keenya gara biraatti darba. Tumsa daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Chaayinaa cimsuu fi hojiileen hojjetamaa jiran qabatamaan milkaa'aa jiraachuu Koomishiniin Investimentii Itoophiyaa beeksiseera. Koreen tumsa waloo Itiyoo Chaayinaa magaalaa Finfinneetti waltajjii michooma daldalaa fi investimentii waloo gaggeesseera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Ababaayuu Kafanii qindeesse. Tumsa daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Chaayinaa cimsuuf hojiileen hojjetamaa jiranii qabatamaan milkaa'ina agarsiisaa jiraachuu Koomishiniin Investimentii Itoophiyaa beeksiseera. Koreen tumsa waloo Itiyoo Chaayinaa magaalaa Finfinneetti waltajjii michoomaa Itiyoo Chaayinaa taa'eera. Koomishinarri Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Haannaa Araayaa Sillaasee dhaabbileen fi abbootiin qabeenyaa Chaayinaa Itoophiyaatti bal'inaan invest gochaa jiraachuu himan. Kanaaf ammoo gumaachi koree tumsa michoomaa Itiyoo Chaayinaa olaanaa ta'uu himan. Tarkaanfileen riifoormii dinagdee keessoo ofiitii madduu Itoophiyaan dhiyeenya fudhatte investimentiif haala mijataa uumaa jiraachuunis himameera. Ethiopia remains a very interesting investment destination for a number of reasons. One is that we have a very strong and resilient economy. Itoophiyaan investimentif biyya mijattuu taatee itti fufti. Diinagdee cimaa haalota kam keessa injifatee bahuu qabna. Addunyaarraa diinagdeen keenya diinagdee saffisaan guddataa jirudha. Diinagdeen keenya rakkoo koovidii dabalatee rakkoolee keessoo fi kan idil addunyaa biroo injifatee guddina saffisaa galmeessisuu itti fufeera. Guddina saffisaa kanaaf tarkaanfiin diinagdee gooroo mootummaan fudhate gumaacha olaanaa bahataa jira. Mootummaan dhaabbilee fi abbootii dhuunfaaf keessattuu investimentiiwwan alaaf dursa kennee hojjetaas jira. Private sector in general and particularly for foreign direct investments in terms of the extensive incentives that we offer, especially in the priority areas. Itoophiyaan damee misooma anniisaa elektiriikaaf haala mijataa qabaachuunis himameera. Electricity tariff, the least electricity tariff in the world is in Ethiopia. Addunyaa irraa taarifni elektirikaa xiqqaan Itoophiyaatti kan argamu. Waggoottan 10 oliif biyyoota ollaa kan akka Jibuutiif anniisaa elektirikaa gatii xiqqaadhaan gurguraa jirra. Kiilowaatii tokko saantiba US Ameerikaa duwwaa tuqaa 6 gurguraa jirra. Chaayinaattis Ameerikaattis gatii akkasiitiin hin gurguramu. Nuti kan kana goonu obbolummaa ollaatiif dursa waan kennineef bilisaan kennaa jirra jechuudha. Per kilowatt hour. So I can say it's almost for free. Because our main interest is to strengthen regional integration, mainly to bring economic strength as well as to, of course, strengthen. Manni maree naannoo Amaaraa muudamoota garaagaraa raggaasseera. Manni marichaa walgahii idilee 8ffaa magaalaa Bahar Daaritti taa'aa jiruun oolmaasaa guyyaa 3ffaan muudamoota garaagaraa raggaasseera. Haaluma kanaanis obbo Alamantee Agdoo Wandimine pirezidaantii mana murtii waliigala naannichaa obbo Mulu Alam Biyaazin Alamuu pirezidaantiitti aanaa mana murtii waliigala naannichaa akkasumas obbo Malkaamuu Zagayyee Galaaw hoogganaa biiroo aadaaf turizimii naannichaa ta'uun muudamaniiru. Muudamoonni kunneen pirezidaantii naannichaa Araggaa Kabbadaan erga dhiyaatanii booda miseensonni mana marichaa irratti mari'achuun raggaasaniiru. Manni marichaa guyyaa kaleessaa labsiiwwan wixinee garaagaraas raggaaseera. Haaluma kanaan baajata mootummaa naannichaa kan bara 2017 birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 50 fi miiliyoona 600 fi miiliyoona 66 gochuunis raggaaseera. Agudeda ho kulle gubadeda kaborile entalalate bora emo onjalayate mashu machala markiboso okantala oya nole ole
Televezyiinii Itoophiyaarraan oduun tamsaasa kallattiin simbiraan keenya akkuma itti jira kabajamtoota daawwattoota keenya ammas nu hordofa. Ministeerri Fayyaa hojii ittisaa fi to'annoo weerara dhibee busaa hojjeteen miidhaa ga'uu malu hir'isuu beeksiseera. Ministeerichi waqtiin gannaa seenuu hordofee iddoolee weerarri dhibee busaa gifiraa fi koleeraa bal'inaan itti mul'atutti Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin hojii hordoffii fi to'annoo hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Ababaayyuu Kafanii. Ministeerri Fayyaa hojii ittisaa fi to'annoo weerara dhibee bookee busaa gifiraa fi koleeraa irratti bal'inaan hojjeteen hamma miidhaa dhibeewwan kanneen lammiileerra ga'uu maluu hir'isuu danda'u ibsa miidiyaaleef kenneen beeksiseera. Ministeerichi ibsa kennee kanaan waqtiin gannaa seenuu hordofee iddoolee weerara dhibee bookee busaa gifiraa fi koleeraa bal'inaan itti mul'atutti Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti garee dubdeebii sodaa balaa fayyaa waliin hojii hordofii fi to'annoo cimaa hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Ministeerri Fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa ibsa kennaniin waggoota sadiyaas weerarri dhibee bookee busaa dabalaa jiraachuu fi keessattuu ammoo 90% Afrikaan weerarichaaf saaxilamtu ta'uu himaniiru. Waggoota 20 as sadarkaa Itoophiyaatti hammi weerarichaa xiqqaachaa akka dhufe himanii garuu ammoo dhiyeenya waggoota 3 as dhibeechi babal'achaa dhufuu himaniiru. Waqtiin ganna barnaa seenuu hordofees kutaalee biyyattii tokko tokkotti weerara dhibee busaa gifiraa fi koleeraas bal'inaan mul'achaa jiraachuu himanii Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti garee dubdeebii sodaa balaa fayyaa waliin hojiin hordofii fi to'annoo milkaa'ina qabu hojjetamaa jiraachuun himameera. Kutaalee biyyattii iddoolee weerarri bookee busaa itti mul'atutti raabsa saaphana siree fi keemikaala farra dhibee busaa bal'inaan taasifamuu himameera. Bara kana kan raabsame saaphana siree 500,000 dabalatee walumaa galatti waggoottan 3 darbanitti saaphanni siree miliyoona 35 olii raabsameera jedhameera. Bookee busaa ittisuudhaaf hojii hojjetama keessaa inni jalqabaa saaphana siree bakka adda addaatti erguudha. Saaphanni siree bara darbe bara 2016 miliyoona 19.7 ol ta'u hawaasa keenyaaf qoodameeti kan jiru. Bara kana keessa saaluma kanaan saaphanni siree 500,000 ol ta'u qoodneeti kan nuti jirru. Waggoottan darban lamaan kana keessatti saaphanni siree akka waliigalaatti miliyoona 30 ol ta'u hawaasa keenyaaf gad buufnee jirra jechuudha. Isaan kun waggaa 3f kan tajaajilan waan ta'uuf hojii guddaan gama kanaan hojjetame. Hawaasni hojii hordofii fi to'annoo ittisa weerara dhibee busaa cimsuu keessatti qooda isaa baachuu akka qabus ministeericha akeekkachiiseera. Akka sababaatti wantoonni baay'een ka'uu hin danda'ama. Inni guddaan garuu jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti mul'achuun isaa dhibee yookaan weerara busaaf nu saaxileeti kan jiru. Biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa adda addaa bakka adda addaatti yeroo adda addaa uumamu akkasumas immoo gogiinsi rakkoowwan adda addaa namtolchee fi uumamaan dhufanis kanaaf akka nu saaxiles ni beekama jechuudha. Irra caalaa immoo hawaasni keenya busaan hin jiru busaan badeera ilaalcha jedhuun itti fayyadama saaphana siree irratti hanqinni jiraachuun bifa keemikaala farra bookee busaa irratti hanqinni jiraachuun dawaa yeroon fudhachuu yeroo barbaadame keessatti xummuruu irratti hanqinni jiraachuunis irra caalaa akka nu saaxilesumaan kaasuunis hin danda'ama. Bookee busaa haala amala ishee jijjiiruunis bakka tokkotti argamee jira. Keessumaa keemikaalota biifamaniif deebii kennuu dadhabuun bookee busaa kun akka rakkoo tokkotti akka jiru asumaan kaasuu nan barbaada. Baatiiwwan 7 darbaniitti weerara dhibee koleeraa bakka baay'inaan itti mul'ate aanaalee 152 adda baasuun hojiin ittisaa milkaan hojjetameeras jedhameera. Dhibee koleeraa wajjin wal qabatee biyya keenya keessatti waggoottan darban lamaaf koleeraan akka weeraraatti aanaawwan hedduu irratti argamuun isaa hin beekama. Haa ta'u malee aanaalee irratti argaman keessaatti aanaalee hedduun 109 ol ta'an yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti dhibeen koleeraa ittisuun danda'amee to'achuun danda'ameeti kan jiru. Aanaalee muraasa keessatti yeroo ammaa kana dhibeen koleeraa kun kan argamaa jiru aanaalee 22 caalee keessatti kan argamaa jiru. Isaan kunis yeroo taanoo keessatti yeroo gabaabaa keessatti guutummaa guutuutti akka to'atamuuf hojiin bal'aan hojjetamaati kan jiru. Weerara dhibee gifiraa immoo bakka itti heddummataa ture dabalatee naannolee maratti. Gifiraa yookaan miizilsi kan jennu wajjin wal qabatee hojiiwwan bal'aan gama kana hojjetamanii jiru. Waggaa 3f bakka adda addaatti aanaalee adda addaa keessatti mul'ateeti kan jiru. Aanaalee hedduu keessatti to'achuun danda'ameeti kan jiru. Aanaa 40 hin caalle yeroo ammaa kana dhibeen kun kan keessatti argamu. Kunis lakkoofsa baay'ee gad bu'eeti kan jiru. Hojiin guddaan hojjetame talaallii aanaalee kana keessatti bal'inaan kennuudha. Talaalliin bal'aan kennamaati kan jiru. Talaallii gifiraaf kennuutiin caalaa immoo akka waliigalaatti daa'imman talaallii sababa adda addaatiin arganne yookaan immoo guutummaatti hin fudhanne mana deemuudhaan aanaa hunda keessatti yeroo ammaa kana talaalliin daa'imman keenyaaf akka kennamuuf hojiin guddaan hojjetamaati kan jiru. Yeroo gabaabaa keessatti hojii hojjenneen daa'imman 600 ol ta'anii kanaan dura sababa adda addaatiin talaallii kan hin fudhanne bira ga'uudhaan talaallii kennuun danda'ameeti kan jiru. Isaan kun immoo gifira duwwaa osoo hin taane dhibeewwan adda addaa daa'imman keenya irraa akka hin qaqqabneef kan ittisan waan ta'eef gara fuulduras cimnee kan itti fufnu ta'a. Hooggansi
sadarkaa sadarkaan jiru to'annoo hordoffii weerara dhibeewwan kanneen cimsuu fi battala mul'atettis gabaasa maluu dhiyeessuu haa qabu ibsa kennamee kanaan hubachiifameera. Imaammata sigiga lafaa dabalatee balaawwan uumamaa biroo dandamachuuf gargaaru qopheessuun hojiirra oolchuu balaawwan mudatan hambisuuf murteessaa ta'uun himamee jira. Uumaan iddooleen balaaf saaxilamoo ta'an jiraatus of eeggannoon cimsuun akka barbaachisus ogeessonni dhaamanii jiru. Sisaay Sooressa. Balaan sigiga lafaa ganna kana kutaalee kibba biyyattiitti lubbuu lammiilee hedduu galaafatee fi qabeenya hedduu mancaase bakka biroottis mallattoon garaagaraa mul'achaa jiraachuutu himame. ETV Afaan Oromoo sagantaa alanaatiif yaada kan kennan koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalatti itti gaafatamaan ittisa sodaa balaa akeekkachiisaa fi opereeshinii qindaa'aa Dr. Firaa'ol Baqqalaa miidhaan dabalataa akka hin muudanneef naannoleen balaan kun itti cimu adda baafamuudha himan. Akka waliigalaatti yoo ilaallu naannoo ol ka'iinsa lafaa qaban irratti bal'inaan jechuudha. Keessattuu gara kibbaa kana yoo ilaalle gara ammoo iddoodhuma amma itti uumame gara Daawuroo gara Walaayittaa kibba lixaas naannoo kibba lixaa haaraa uumame kana kafaa wal qabatee garuma immoo Osmaan kibba lixa Oromiyaa kanas gara Jimmaa naannoleen kuni haala teessuma lafa isaan irraan ol ka'iinsa lafaa qaban irraa ka'ee lammaffaa immoo jalqaba akkuma ibsamu yaalame haalli biyya naannoo sana jiru fi haalli dhagaadhumti lafti dhagaan lafa jiru wal qabatuun haala qorannoo amma gaggeeffamaa jiruunis ta'ee naannolee kanatti baay'inaan hin baay'ata. Baay'inaan yoo gara kanatti baay'ateyyuu yeroo tokko immoo gara asis gara jiddu galeessa biyyaa kana garuma Oromiyaa Shawaa lixaa kana wal qabatee naannoo Gindibarat lafti ol ka'aan waan jijjiiraniif jechuudha. Jalduu Meettaa gara lixaas immoo gara Wallagga lixaa naannolee kanatti hin uumama. Affaar keessas iddoo tokkotti waanolee tokkorra Tigraayis hin jira jechuudha. Akka waliigalaatti nuti akka biyyaatti aanaa gara 400 adda baafnee jirra. Akka biyyaatti garuu balaa sigiga lafaatiin miidhaa dhufu salphisuudhaaf imaammanni cimaan akka hin jirree fi rakkinicha waaran furuudhaaf qindoominni akka feesisu Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataan damichaa Dr. Baay'isaa Raggaasadha ibsan. Kun walitti dhufnee yoo hojjetame dhiibbaas geensuun hin danda'ama. Qabeenya qabnullee pirooperlii itti fayyadamne miidhoota jiran kana gad xiqqeessuun ni danda'ama. Dursitee aweerineesii warroota hooggansa adda addaarra jiranii qabdee amma uummataatti aweerineesii erga kennitee booda zooneeshin maappii kana odoo hojjetattee miidhaa kana baay'ee gad xiqqeessuu ni dandeessa. Biyyoonni guddatan kana kanaan gad xiqqeessu. Aadaan quubsuma uummataa bakkeewwan balaaf saaxilamoo ta'anii jijjiiramoo akka qabuu fi of eeggannoon cimoo akka qabuudhaan dhaabbata qorannoo hawaa fi ji'oospeeshaal irraa obbo Taayyee Tashoomadhaa kan akeekan. Gaarreen jala isaaniitti wantoota akka shiboo yookiin gingilchaa fakkaatan ni hidhu. Lammaffaa immoo simintoof dhagaadhaan jala isaa akkasumallee ni hidhu. Kun parsantii 50 riskii sana akka hir'isuuf isaan gargaaree jira. Muuxannoo kana akka gaariitti fudhannee iddoo yeroo baay'ee laandslaayidiin kun uumamutti wantoota kana gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma jalqaba irrattis kaasaa turre hawaasni keenya rooba kanaan wal qabatee roobni cimaan gaafa roobu iddoo kanarraa fagaachuun dirqama ta'a jechuudha. Keessattuu naannawaa goofaa kanatti wanni taajjabne rooba qofa osoo hin taane tulluuwwan naannoo san jiran direenij siistem yookiin haalli bishaan isaanii waggaa guutuu burqaa qabu. Tulluu keessa waggaa guutuu burqaa baay'eetu madda. Isaan kun immoo dhagaa fi biyyoo achi keessa jiran yeroodhaa yerootti yeroo yookiin ni dhiqu ni caccabsu. Dadhabsaa deemu jechuudha. Bara kana akkaataa baratamee hin beekneen balaan sigiga lafaa mudate yeroo itti aanuttis miidhaa hammaate akka hin qaqqabsiifneef of eeggannoon cimoo akka qabus dhaamameera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanoositti qonnaan bultuu kan ta'an aadde Tawaabech Taaffasaa haftee loonii yookaan baayoogaazii irraa aannisha oomishuun fayyadamoo ta'uu dubbatu. Hojichi fakkeenyummaa kan qabu ta'uusaa hawaasni biroos hafteewwan garaagaraa naannoo isaatti argamu fayyadamuun oomisha baayoogaazii akka fayyadamu dhaamanii jiru. Wasanii Amaariitu qindeesse. Yaadicha immoo abbumaa dhimmaa aadde Tawaabech Taaffasaarraa daawwannee walitti deebina.
Maqaan kiyya Tawaabii Taffasa jedhama. Jireenyi koo ana Dabra Libaanos. Baa'ogaaziin kun aannu xaqqamu ibsaa ittiin hojjechuudhaan nyaata adda addaa ittiin hojjenne jechuudha. Isa immoo yoo dhoqqeetti baxabbannee naqne malee wanni hin jedhu jechuudha. Amma baxabbataan jira. Magras keessaa hin cuffa. Ergan baxabbatee raawwadhe. Maxanii qaba baay'ee qallachuu osoo hin ta'in maxaan waan akkasitti baxabbannee. Tubboon jira. Tubboo keessa achiin yoo sirriitti guutee bu'e malee inni immoo sirriitti hin hojjetu jechuudha. Itti dabalamee ganaa qallachuu qaba. Bishaanis hin geenye. Kana ergan qallisee fiixeetti akka waan adda addaa seenee na jalaan cuqqaalle as takakkalee tan san cufee raawwadhee kana naquu qaba jechuudha. Kuni amma balleessuu danda'a jechuudha. Keessa seenee raawwatee tubboo hin cufaa. Kanaan achi yoo bu'uu dide immoo hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kana ergan fixee raawwadhee indaganaa asii cufee tanan akka wannuun isaa gara biraatti hin deemne ayyerriin isaa asii immoo banee tanan gadhiisa jechuudha. Kana erga finnee raawwanne jechuudha. Kana bannee raawwanne cufnee saniin achi asitti immoo deemne jechuudha. Asin immoo tubboo jiru kana bannee akka waan adda addaa keessaa ba'uu goone jechuudha. Dhoqqeen as keessatti bu'e immoo waan adda addaatiin nu fayyada jechuudha. Kun immoo erga naqamee raawwatee asin gadi baasnee jalaa yaa'uu qaba jechuudha akkatti. Anjalaa yaa'u kun immoo ataakilteedha. Daganaa immoo magra itti magarsuudha. Kana waraabnee achirratti naqnee ataakilteedhaaf goone jechuudha. Immoo manatti akkan itti fayyadamu isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Achitti naqee suni achiin tubboodhaan dhufee jechuudha. Asitti as keessa niin seenaa saniin achi immoo galee tanan hojii isinitti agarsiisa jechuudha. Ibsaa wannoo paaworii isaa kanumaan qoxaaxarree haayilii qabaatee akka hin qabne ilaallee jechuudha. Erga dhufee raawwatee akkatti qabsiisee tanan waanan barbaadu irraan godha. Wanni hunduu namaa mijaa'ee odoo hojjetanii itti fayyadamanii shaggaadha jechuun danda'a. Maaliif waan biraa wanni si barbaadu hin jiru bishaanii fi dhoqqee baltii qulqulluu itti naquu bichaadha. Ergan kana bilcheeffadhee raawwadhe immoo buna kiyya asirratti naqaa jechuudha. Buna sitti nakooftaa waan barbaadde ittiin bilcheessuu hin dandeessa. Aaran qabu odoo aara qabaatee bunumaatti akaa'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu homaa rakkoo hin qabu. Oduun keenya akkuma itti kan inni jiru amma immoo gara oduu maddina alaarraa argannetti dabarra. Ajjechaan hoogganaa Hamaas Israa'el Haniyaa irratti raawwatamee naannichatti balaa fi gaaga'ama dabalataaf saaxiluu akka danda'u manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Manni marichaa yaa'ii reeffichiisa taa'eenis dhimmicha irratti mari'ateera. Gama biroon sirni gaggeessaa reeffaa Ismaa'eel Haniyaa Iraan